Tajaajilli geejjibaa gara idileetti deebi'e. Ministeerri geejjibaa fi loojistiksii tajaajilli geejjibaa gara idileetti deebi'uu beeksise. Waraanni baha giddu galeessaatti mudate gabaa boba'aa idil addunyaa irratti dhiibbaa geessisuun qaala'insa gatii boba'aa fi dhiyeessii irratti danqaa uumuu yaadachiiseera. Haalli kun dhiyeessii boba'aa Itoophiyaa guyyatti liitira miliyoona 9 irraa gara liitira miliyoona 4.5 hir'isuun tajaajila geejjibaa irratti danqaa uumee ture jedhe. Mootummaan rakkoo kana to'achuuf sirreeffama taarifaa, fooyya'insa gurmaa'insa dhiyeessii fi qindoomina loojistiksii cimsuu dabalatee tarkaanfiiwwan hedduu fudhachuu hubachiiseera. Kunis dhiibbaawwan alaa jiraatanis tasgabbii dinagdee biyya keessaa eeguu fi tajaajiloonni uummataa akka addaan hin cinne gochuuf kallattii imaammata mootummaan faayidaa uummataa dursuuf hordofu kan agarsiisudha jedhe. Ministeerri maallaqaa guyyaa har'aa eebila 21 bara 2018 dhiyeessiin boba'aa bakka isaa duraatti deebi'uu akka beeksise yaadachiisuun haalli kun danqaawwan damee geejjibaa irratti mudatan ariitiin akka furaman godha. Guyyaa har'aarraa eegalee danqaawwan hanqina boba'aa tajaajila geejjibaa irratti uumaman guutumatti akka furamaniif hooggantoonni fi qooda fudhattoonni damichaa Finfinnee hanga naannolee jiran hundi bu'uura taarifaa murtaa'een akka itti fufuuf hordoffii akka godhanii fi hojii irra oolmaa isaas koree waloon akka mirkaneessan hubachiiseera. Tasgabbii jireenya uummataa mirkaneessuu, sosochii dinagdee itti fufiinsaa fi tajaajilli geejjibaa karaa itti fufiinsa qabuun cimsuuf kutannoo isaa akka itti fufu ministeerichi ibseera። የትራንስፖርት አገልግሎት ወደ መደበኛ ሁኔታ ተመልሷል። በመካከለኛው ምስራቅ የተከሰተው ግጭት በዓለም አቀፍ የነዳጅ ገበያ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። የነዳጅ ዋጋ ግሽበትን በአቅርቦት ላይ መስተጓገል እንዲፈጠር አድርጓል። ይህ ሁኔታ በኢትዮጵያ የናፍጣ ዕለታዊ አቅርቦት ከ9 ሚሊዮን ሊትር ወደ 4.5 ሚሊዮን ሊትር እንዲቀንስ አድርጎ ነበር። በትራንስፖርት አገልግሎት ላይ የሚታወቁ መስተጓጎሎችን አስከትሎ እንደነበረ ይታወቃል። መንግስት ይህን ችግር በፍጥነት ለመቆጣጠር የታሪፍ ማሻሻያ፣ የአቅርቦት አደረጃጀት ማሻሻልና የሎጂስቲክ ቅንጅት ማጠናከር ጨምሮ በርካታ አስቸኳይና ዘላቂ እርምጃዎችን ወስዷል። ይህም የውጭ ጫናዎች ቢኖሩም የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚ ማረጋጋት መጠበቅና የህዝብ አገልግሎቶች እንዳይቋረጡ በማድረግ በኩል መንግስት የህዝብ ጥቅምን በማስቀደም የሚከተለውን የፖሊሲ አቅጣጫ የሚያሳይ ነው። ዛሬ ሚያዝያ 21 2018 ዓ.ም የገንዘብ ሚኒስቴር በይፋ እንዳስታወቀው የነዳጅ አቅርቦት ወደ መደበኛ ሁኔታ ተመልሷል። ይህ ሁኔታ በትራንስፖርት ዘርፍ የተፈጠረ መስተጓጎሎችን በፍጥነት እንዲፈቱ ያስችላል። በመሆኑም ከዛሬ ጀምሮ ቀደም ሲል በነዳጅ እጥረት ምክንያት የተፈጠሩ የትራንስፖርት አገልግሎት መስተጓጎሎች ሙሉ በሙሉ እንዲቀረፉ ከአዲስ አበባ እስከ ክልሎች የምትገኙ ሁሉም የዘርፉ አመራሮችና ተዋናዮች ታሪፍ በተወሰነ መሰረት ብቻ እንዲቀጥል በጥብቅ እንድትከታተሉና ተግባሩንም በጋራ ግብረ ኃይል እንድታረጋግጡ እናሳስባለን ይላል ሚኒስቴሩ። የትራንስፖርት አገልግሎት በዘላቂ መልኩ እንዲጠናከር ያለውን ቁርጠኝነት ይቀጥላል። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስተር gamtaan awurooppaa qoqqobbii iraan irratti kaa'ee ture kaasuuf murteesse. Iraan karaa hulaa hormuz banuu waliigaltus waliigaluu baattus nuti qoqqobbiiwwan kana saffisaan kaasuu irratti yaadaa jirra. Qoqqobbiiwwan iraan irratti gatamanii jiran dhiyootti ni kaasna. Mootummaan iraan kutannoo nuti qabnu hubachuudhaan miidhaa fi gidira lammiilee irratti raawwatamaa jiru dhaabuu qaba. Qoqqobbiiwwan kana guutummaatti kaasuu keenya dura jijjiiramni qabatamaan lafa irratti mul'achuu qaba. Rakkoon keenya gochaa hammeenya isaan ummata isaanii irratti raawwatanidha malee eenyu iyyuu sababa malee iraan irratti qoqqobbii gatuu fedhii hin qabu jedhan Ursula von der Leyen pirezidaantiin koomishinii gamtaa Awurooppaa. Hawaasni nageenya naannoo isaa tikfachuu qaba. Obbo Masfin Malaakuu hawaasni nageenya mirkaneessuu keessatti gahee isaa cimsee itti fufuu qaba jedhan sadarkaa pirezidaantii taanaatti qindeessaan kilaastara magaalota Oromiyaa Obbo Masfin Malaakuun qaamoleen hawaasaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa akkaataa nageenya mirkaneessuu danda'amu irratti magaalaa Shaambuutti mari'atan. Hidhattoonni waamicha mootummaa fi uummataa fudhatanii karaa nagaatiin galuu isaanii fi uummanni hojiiwwan nageenyaa mirkaneessuuf hojjetaman keessatti hirmaachuu isaatiin bu'aa jajjabeessaan argameera jedhan Obbo Masfin Malaakuun. Hawaasni nageenya naannoo isaa waaressuuf tumsa eegalee cimsee itti fufuu akka qabus dhaamaniiru.